keessa boqotaa yoonde mekeeke shittoon ardoosida urgaan libaana kee daawwadhee sin kufu ija koodhaati kanaafan si jaallaa eenyummaa kooti baay'een hin argine jaalalaadhummaa kee an garuu hubadhee nannamee miyaagee. Kiristaanaan kun ganama baay'inaatiin hin qabu yoo baay'ate abbootas dabalatee harmoota dabalatee faarfattoota dabalatee nama 15 kan hin caalle kan inni qabudha. Egaa gargaarsa barbaadaa saballi isin amma argaa jirtan kana egaa hojii gurguddaa hojjechaadha kan inni jiru kan inni ture boris ni hojjeta. Manni isin amma argitan kunillee iddootti namoonni cuuphachuu danda'an akkasittiin kan ijaarame haa ta'uyyuu malee ijaarsa isaa egaa kunoo ilaalaadha kan jirtanii balbala illee hin qabu seeraan illee hin ijaaramne kanaaf kunis deeggarsa ni barbaada. Kanaaf yaada tokko tokko waa'ee seenaa sabala kanaa waliin hirmaanna waan ta'eedhaaf nu faana ta'a. Egaa kabajamtoota keenya saballi isin amma argaa jirtan kun egaa iddoo lamatti kan inni ba'e jechaadha. Tokko isin amma argaa jirtan kanadha. Inni lammaffaanis kunoo isa kanadha egaa hin argitu egaa saba Waaqayyoo. Saballi kun fayyinadha. Isa amanee na fayyisa jedheedhaaf fayyina fooniis haa ta'u fayyina lubbuu ni kennaafi. Haa ta'u garuu haala qillaasaas ilaalaa haala teessuma sabala kanaas ilaalaa iddoo hin malleedha kan inni jiru. Kanaaf saballi kun egaa hojii guddaa ni barbaada. Dhukkubsattoonni baay'een dhufanii iddoo sabala kanaatti illee cuuphatanii fayyaadha kan isaan jiranii. Dhala namaa irra darbee illee beelladoonni mana keessaa yeroo isaanitti namoonni horii qaban kanneen akka sa'aa kanneen akka hoolaas ta'uu danda'a. Sabala kana fuudhanii itti diddibanii bakka dhukkubaatti diddibanii itti facaasanii horiin dhukkubsatte kunillee yeroo isheen itti fayyitu dinqii garaagaraa ajaa'iba gurguddaa hojjechaadha kan inni jiru. Haa ta'u garuu saballi kun egaa dagatameeti jira irraanfatamee jira. Namoonni egaa minyaa sabalaa qabdanii kana daawwachuutiin maal goonu yoo maal goone wayya kan jedhu yoo irratti yaanne gaarii ta'a Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u. Mee seenaa sabala kanaa maalirraa akka inni dhufe akkamittiin akka inni ba'e bulchaa mana kiristaanaa kanaa kan ta'anii isaanii wajjin wal isin barsiifne yaada tokko isaanirraa fudhannaa nu waliin tura ammas. Itti gaafatamaa iddoo kanaa kan ta'e Nageessi Baatuu Wayyeessaan jedhama. Seenaa mana qulqullicha Uraa'el isinitti himuudhaa fi saballi kun bara 1992 kattaa keessaa cabsee saballi kun ba'ee jedhama. Saballi kun gaafa ba'ee jedhamu namoonni bakka garaagaraa irraa iji isaanii kan hubachuu dadhabe itti fayyuudhaan doktariin garaagaraa kan dadhabe itti fayyuudhaan kan argatanii darbee sangaan dhukkubsatee haati horii kana amantii qulqullicha Uraa'el waan qabaattuuf fiddee sabala sana rooshin irratti dhangalaaftee naannessitee irratti nattee bukkee dhaabattee qulqulluu Uraa'el waammattu sangaan kun kan inni ka'ee ammeef jiru raajeeffateera. Akkasumas aanaa coqorsaa keessaa sayii dhaluudhaaf kan jette garaa keessaa jabbiin bahuu diddee guyyaa lama kan garaa keessa oolte sayii lubbuudhaan hin duutuu jabbiin keessaa hin duutuu akkasitti dhiphina guddaa arganii kan jedhan qulqullicha Uraa'el irratti kadhatanii jennaan sabala qulqulluu Uraa'el kanaan sayii kun fayyitee nagummaan dhaltee jennaan jabbii illee deebisanii cinaacha godhanii fi mana qulqulluu Uraa'el kanaaf wareeganii akkasittiin geggeeffamaa kan dhufeedha. Ammas immoo taanaan saballi kun yeroo hundaatti waan axxanamuu fi ammas namoonni baay'een fayyaa jiru garuu xinnoo dadhabinni wanta humna namaas kan gaafatu jireenya garaagaraa lagisuun sirriitti akka inni geggeeffamuudhaaf humna waan gaafatuu fi adaraa naannoo kan jaallattan inni isin fayyisa. Adaraa akka kana gargaarsa nuu gootan jenneet iddoo kana isin kadhannaa. Iddoo kanatti garuu nu yaadi keenya fuulduratti ammas taanaan qillaasaa jabeeffachuudhaan manasaa jabeeffachuudhaan boombaa irratti hojjetamee jiru kana sirriitti haara'amee immoo hojii isaatti jabaannee akka geggeeffamee iddoon kun beekame namni iddoon kun iddoo fayyinaa jedhee akka itti waamamuuf baay'ee yaada akkasii qabaachaa jira. Ani lubaa Gammachiisuu Leessaan jedhama. Debriin koo Debrii Qulqullaacha Giyoorgisii Oomaa Booreedha. Debree Aariyaam jedhama. Kanan achirraan tajaajilaa garuu haa ta'u inni kunis Debriin kun Debrii nutti dhiyoodha waan ta'eef yeroo yerootti rakkoo isaan qabanii dhumnee isaanii tajaajilaan tokko tokkoon gargaarraa. Manni amantaa isaanii xinnoo ishee uummata isaanii gadi bu'aadha waan ta'eef rakkoo tajaajilaa irratti rakkina waan qabaniif tajaajila argachuu hin danda'an yeroo yerootti jechuudha. Qiddaasee kan guutanii 14 keessatti al tokkittidha waan ta'eef
qiddaase kana argatanii guuttachuu hin danda'an. Garuu qulqulluu Uraa'eliin dinqii gurguddaa hojjetee achirratti saballi karaa sadii lafa gogaa kee cabsee yeroo inni itti beetu jira jechuudha. Saballi kun immoo akkuma inni ba'ee uummata achirra jiru sabala kanatti fayyadamee dhukkubsataan achitti dhaqee tajaajilamee namoonni adda addaa rakkoo qaban hundumtuu waan isaan gochaa jiran hundumtuu tajaajila kana kan isaan argataa jiran jechuudha. Isaanis jabaatanii waan barbaachisu hundumaa misoomatti jabaatanii manni kun ijaaramee saballi kun qulqullaa'ee akka inni manni kun iddoo amma danda'ametti tajaajiluma akka tajaajilaa jirru akka isaan sabala kanatti guddatanii borii ittiin fayyadamanii. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqayyo tokko maqaan koo lubaa Iddoosaa Taaffaseen jedhama. Bakki dhaloota kootii aanaa kanadha. Tajaajila mana Waaqayyoodhaa fi bulchiinsa magaalaa Najjoo mana kiristaanaa Ameeronooy Qulqulleetti Godaana Muratii Kaatedraalaa Najjoo irraan kan inni hojjedhu. Egaa iddoo kanatti kan argamnee jiru akkuma amma abboonni keenya yaada ibsaa oolanii mana kiristaanaa hangafa ergamootaa qulqulluu Uraa'elii akkasumas immoo bakka maqaa isaatiin saballi yookiin bishaan eebbifamee ba'ee achi jirra. Egaa iddoo kanatti seenaa guddaatu hojjetamaa ture. Akkuma abboonni keenya kaasaa turanii dhukkubsattoonni baay'een isaanii dhufanii sabala kana cuuphatanii dhibee isaanii irraa fayyaadha kan isaan turanii ammas fayyaadha kan isaan jiranii. Haa ta'uutii garuu saballi kun beekamtii hin qabu. Aanaa kana keessaatii hin baane magaalaa kana keessaa hin baane ganduma kana keessaa iyyuu hin baane jecha namoonni baay'een imma seenaa sabala kanaa dhaggeeffatanii dhufanii cuuphachaa hin jiran. Kun immoo maa inni nama dhabuu isaatiin nama isaaf dirmatu nama isaaf dubbatu nama isaaf yaadu dhabuu irraanitu saballi kun ukkaanfamee bakkeetti badee jira jecha. Kanaaf iddoon namatti argamu kunillee amantoota kan biraatiin uwwifamee yookiin itti naanna'amee marfamee waan jiruudhaaf namoonni sagalee kana daawwachaa jirtan ilaalaa jirtanii sabala kana waliin haa guddisnu. Iddoo garaagaraa irra kan jirtanii biyya fagoos ta'a biyya keessas ta'a biyya laas ta'a iddoo garaagaraa kan jirtan ijoolleen Kiristoos kan taatan ijoolleen haadha keenya Dubree Maaramii kan taatanii manni kiristaanaa hangafni ergamootaa qulqulluu Uraa'el isin waamaa jirti. Kottaa dhibee keessan baadhadhaati kottaa rakkoo keessan baadhadhaati kottaa dhukkuba keessan baadhadhaati kottaa ani immoo dhibee keessan isinirraa kaasin fayyaa bara baraa isiniif kennee gammada gara mana keessanitti galtu jechuutiin Waaqayyoon waamaa jira jechaadha. Kanaaf amma iddoo nama dhaabadhaa jiru kun egaa iddoo sabalaa hangafa ergamootaa qulqulluu Uraa'elitti burqee yookiin itti ba'ee jirudha jecha. Amma sabala kana amma saballi qulqulluudha. Saballi eebbifamaadha. Garuu uummata Waaqayyoo argaa jirtu kosiin garaagaraa wantoonni hin taanellee irratti gadarcaaniitu baay'ee namatti hin tolu jechaadha. Ilaaluuf namatti hin tolu. Haa ta'u garuu gaafa akkas jennu amma saballi bareedaaf fokkisaa qabaa jechuu dandeenya. Kana otoo hin taane wanni qulqullaadhaan waama qulqulluutu ta'a jechaadha. Iddoo kabajaa, iddoo qulqullaa, iddoo ulfinaa ta'uu qaba jechaadha. Kanaaf sabala kana daraa keessa warroonni sabalattanii fayyitan warroonnis immoo dhibee garaagaraa qabdan kottaatii addanatti cuuphadhaatii fayyaa isiniin jenna. Waliin sabala kana piroojeektii isaa waa tokko goone addunyaa irratti beeksifne namoonni dhibee garaagaraa qaban iddoo garaagaraa jiranillee dhufanii cuuphatanii akka isaan fayyadaniidhaaf isin waamaa jirraa harka balliftee isin waamaa jirti waan ta'eedhaaf egaa koreen addana jiru uummanni addana jiru akkuma abboonni keenya kaasanii anis akkuma dhufee tajaajilaa ture ammas immoo dhufee akkuma arge yoo baay'ate nama 15 kan hin caalledha walii galli isaanii jecha. Nama 15 kan hin jaalle piroojeektii kana kan hojjetan miti qiddaasee mayyuu qaddasiisuudhaaf ga'aa miti jecha yookiin ga'oo miti jecha humna hin qabani jecha bataskaana isaa ijaaruudhaaf haaressuudhaaf illee diigame taabotiin isaallee Beetleemii keessatti gatame yookiin Beetleemii jira jecha. Amma jalqabbii utubaan isaa dhaabate akkaataa itti ijaarsi isaatti fufu dhibe maallaqa dhabanii humna dhabanii kunoo karaatti hafee jira jecha. Kanaaf warroonni hordofaa jirtanii jaalala Waaqayyoo warri qabdanii jaalala Dubree Maaramii warri qabdanii jaalala hangafa ergamootaa qulqulluu Uraa'elii warri qabdanii kottaa waliin mana kiristaanaasaa isa jalqabamee karaatti hafee jiru kana waliin duuchinee eebba argannu sabala kanarrattis hojjennee namoonni dhibee garaagaraatiin qabamanii iddoo garaagaraa jiran akka itti dhufan dhabanii bakka dhaqan dhabanii yaaddaa kan jiraniif illee haala mijeessinee obboloonni keenya abboonni keenya harmoonni keenya ijoollonni keenya dhufanii akka isaan fayyaniidhaaf adaraa isiniin jenna. Itti dabalataan amma simmintoo isin amma argaa jirtanillee nama dhuunfaatu hojjechiise jecha. Haa ta'u iyyuu malee numti immoo seeraan hin hojjetamne bu'aan jiru waan ta'eedhaaf akkuma amma mana isin amma argaa jirtan kunillee abbootii harmoonni yookaan dhiiraaf shamarran illee kophaatti akka isaan cuuphamaniif gargar ba'anii akka isaan cuuphamaniif illee haalli mijatuudhaaf namni dhuunfaa ofii isaatiin ijaare jechaadha. Ijaarsi isaas sirriitti hin ijaaramne waan ta'eedhaaf haa ta'u iyyuu malee saballi immoo achi keessatti ni barbaachisa. Kanaaf saballi achi keessa galuutiif illee ganaa hojii bal'aa hin gaafata waan ta'eedhaaf adaraa keessan harka keessan nuufi xadhaa isiniin jenna. Waaqayyoon dhuma keessanii wajjin haa ta'u hojii gaarii hojjennee mana Waaqayyoo ijaarree mana Waaqayyoo duuchinee waan gaarii hojjennee Waaqa biratti nama eebbifamu Waaqayyoon dhuma keenya nu haa taasisu. Galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa.
Egaa kabajamtoota keenya namoonni gaafa cuuphachuu dhufan gaa kunoo bifa ammas nama argaa jirtan kanaatiin egaa luboonni keenyas daakunoonni keenya rakkina cimaatiin sabala kana guddisaniiti kan isaan uummata keenya cuubaa jiran yookiin amantoota cuuban jechaadha. Kanaaf gochaa Waaqayyo nuuf godhee jiru sabala kana irratti hojjenne gaarii taa'ee argachuutii fi namoonni sagalee kanas haa ta'u viidiyoo kana daawwataa jirtanii mana kiristaanaa kana waliin haa guddisnu sabala kana waliin piroojeektii isaa hojjennee namoonni dhibee garaagaraa qaban iddoo garaagaraa jiran dhufanii akka isaan cuuphatanii akka isaan fayyanii adaraa isiniin jenna.